Maatewos boqonnaa 16. Warri Fariisotaa fi warri Saduuqotaa dhufanii Yesuusin qoruudhaaf akka inni milikkita Waaqarraa isaan argisiisuuf gaafatan. Inni immoo deebisee, yeroo galgalaa'u Waaqni diimateera. Kanaaf borii bokkaan hin roobu. Ganama immoo boruun diimatee duumessi irra buufateera. Kanaaf har'aa ni rooba ni jettu. Egaa bifa Waaqaa ilaaltanii waan ta'u himuu beektu. Milikkita yeroo kanaa immoo hubachuu hin dandeessan. Dhaloonni hamaan gara gaggalaanis milikkita ni barbaada. Garuu milikkita Yoonaas irraa kan hafe milikkinni tokko illee hin kennamuuf isaaniin jedhe. Kana booddee achumatti isaan dhiisee adeeme. Bartoonni yeroo bishaanicha gamatti ce'anitti buddeena tokko illee fudhachuu irraanfatan. Yesuus immoo, ilaalladhaa, raacitii warra Fariisotaa fi warra Saduuqotaa irraas of eeggadhaa isaaniin jedhe. Yommus isaan walii isaanii gidduutti dudubbatanii, isan buddeena hin fudhataniif akkas jedha jedhan. Yesuus garuu kana baree, yaa warra amantii hir'uu, maaliif waa'ee buddeenaa dhabuu keessanitti hiiktanii walii keessan gidduutti dudubbattu? Isin ammayyuu yaadattee hin fudhattanii? Buddeenan 5 namoota 5,000 kennaman hurraa gundoo meeqas akka walitti qabdan hin yaadattaniire? Yookiis buddeenan 7 namoota 4,000 kennaman gundoo meeqas walitti qabdan? Attamittis waa'ee buddeenaaf akka ani isinitti hin dubbatin yaadatti fudhachuu dadhabdarree? Anoo raacatii warra Fariisotaa fi Saduuqotaatti of eeggadhaan jedhe isaaniin jedhe. Ergasii isaan waa'ee raacitii buddeenaa utuu hin ta'in barsiisa warra Fariisotaa fi Saduuqotaatti akka of eeggatan jechuusaa akka ta'e hubatan. Yesuus gara naannaa mandara Qisaariyaa Filiphoos yommuu dhaqe, namoonni Ilma Namaatiin eenyu jedhu jedhee bartoota isaa gaafate. Isaan yommus deebisanii, kaan inni Yohannis Cuuphaadha jedhu, kaan inni Eliyaas, kaanis inni Ermiyaas yookiis raajota keessaa tokko jedhu jedhan. Yesuus immoo, isinoo eenyu anaan jettu jedhee isaan gaafate. Simoon Phexros deebisee, ati Masiihicha, Ilma Waaqayyo jiraataati jedhe. Kana irratti Yesuus deebisee, yaa Simoon ilma Yoonaa, ati kan ayyaanumteedha. Kana abbaa koo isa Waaqa irra jirutu sitti mul'ise malee yaadni nama foonii sitti hin mul'ifne. Anis sittan hima, akkuma Phexros jechuun dhagaa jechuu ta'e, ati dhagaadha. Anis dhagaa hin sochoone kana irratti waldaa koo nan ijaara. Gooftummaan du'aas matumaa waldicha irratti humna hin godhatu, hin mo'us. Banaa mootummaa Waaqaa siifan kenna. Waanumti ati lafa irratti hiite Waaqa irratti hidhamaa ni ta'a. Waanumti ati lafa irratti hiikte immoo Waaqa irrattis hiikamaa ni ta'a jedhe. Yommusumas Masiihicha ta'uusaa nama tokkotti iyyuu akka isaan hin himnee fi bartoota isaa cimsee abboome. Yeroo sanaa jalqabee Yesuus gara Yerusaalem akka dhaqan harka maanguddootaatiin, harka lubootaa warra angafootaa fi barsiisota seeraatiin guddaa dhiphachuun, ajjeefamuun, guyyaa sadaffaattis du'aa kaafamuun akka isarra jiru bartoota isaatti mul'isuutti ka'e. Phexros immoo gara bukkeetti isa qabee, Waaqayyo si haa oolchu, kun sirratti dhufuun hin ta'uuf jedhee isa gorsuutti ka'e. Inni garuu garagalee Phexrosiin, na duraa turi seexana nana, ati gufuu anatti taate. Ati kan namootaa malee kan Waaqayyo hin yaaddu jedhe. Ergasii Yesuus bartoota isaatiin, namni tokko illee ana duukaa bu'uu yoo barbaade waa'ee ofii isaa dhiisee fannoo isaa isa anaaf jedhee baatu ofirraa kaa'atee ana duukaa isaa bu'u. Namni jireenya isaa oolfachuu yoo barbaade jireenyi isaa duraa ni fudhatama. Namni anaaf jedhee jireenya isaa kennu immoo isa ni argata. Namni biyya lafaa guutummaatti yoo buufate lubbuu isaa garuu yoo dhabe bu'aan isaa maal ree? Yookiis namni gatii lubbuu isaa maal kennuu danda'a ree? Ilmi namaa ulfina abbaa isaatiin ergamoota isaa wajjin dhufuuf jira. Yommus adduma addaan akka hojii isaatiitti gatii isaa ni kennaaf.
dhuguman isinin jedha, namoota as dhaabatanii jiran keessaa kaan utuu hin du'in Ilmi Namaa mootummaa isaatiin dhufuu isaa arguuf jiru jedhe.